Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan namni bilbila fayyadamu hundi itti xiyyeeffachuu qabu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Bookmarks kan nama bilbila fayyadamu hunda sirriitti gargaaru. Bal'inaan bookmarkiin kun maal akka ta'e waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan viidiyoo kana daawwataa salphaadhumatti subscribein jala jira. Subscribe ka jettu kana tuquu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhatti laayikis gochuu hin dagatinaa. Laayikiin kun faayidaa guddaa qaba waan ta'eef laayikii gochuudhaan eegala isiniin jecha. Akkasuma maqaa kiyyaaf profaayilii kiyyarra tuquudhaan yoo gara fuula duraa deemtan barnoota duraanii baay'ee argachuu dandeessu. Keessattuu wanti jajjabina namaaf ta'u laayikii fi koomentii isin gootan akka haamilee guddaa namaaf ta'u isin beeksisuu barbaada. Akkasuma naaf galatooma isiniin jecha gara barnoota keenyaatti yeroo seennu internet Google yookaan internet yookaan immoo Chrome yeroo fayyadamtan yeroo baay'ee Chrome kanarra waliin seennee ilaalla. Keessattuu YouTuberoota YouTube Studio Google Chrome irra guyyaa YouTube Studio irra searchii godhaa desktop site godhaa irra seenuu hin barbaachisu. Fakkeenyaaf callifneetuma searchii goonee waan takka irra seennee waliin ilaalla. Bookmarkiin kun faayidaa guddaa qaba itti xiyyeeffachuus qabdu. Tuqaa sadan kana yeroo tuqne bookmarkiin kun as jala nuuf jira mallattoo staariitiin jala kana jira bookmarks. Bookmarkii kana ilaaluun dura waan takka isinitti agarsiisu. Kanaan booda wanni isin waan adda addaa searchii gootanii guyyaan searchii gootaniif hin jiru bookmarkii fayyadamtu. Fakkeenyaaf YouTube kanarraa seenu Chrome nama hoomii isiniif hin finne salphaadhumatti tuqaa sadan tuqxanii Chrome irraa bakka feetanirraa tuqaa sadan tuquudhaan seetingii irra seentu. Hoomii seetingii keessanii sirreeffachuu qabdu jalqaba. Seetingii irra erga seentanii booda gara gajjallaatti xiqqoo gadi adeemtu. Gara gajjallaa kanatti gadi siquudhaan home page waan jedhu barbaaddattu. Home page kanarra seentanii home page keessan filannoo sadii yoo isinii kenne filannoo sana keessaa Chrome home page waan jedhurra kaa'uudhaan save godhattu. Oonii gootanii Chrome home page irra keessu salphaadhumatti Chromein keessan yeroo keessaa baatanii itti deebitan yookiin yeroo Chrome irra seentan haala kanaan isiniif hin fidu. Maaliif ida'uu gubbaa tuqee isinitti agarsiisu yeroo isin Chrome irra seentan haala kanaan isiniif fida wantoota dura jiraniif akkasuma bakka searchii. Alright, amma faayidaa bookmarkiitti adeebinu. Bookmarkiin kun fakkeenyaaf Google Chrome irra waliin deemnee haa ilaallu. youtube.com jennee searchii gochuudhaan yookaan immoo YouTube ka jedhu home page dhumarraa irra seenuudhaan gara Google Chrome YouTube Studio Google Chrome irra waliin haa seennu. Yeroo dhuma tokko qofa seentu. Sanaan booda bookmarkii keessaa yeroo mara fayyadamtu jechuudha. Desktop site godhee YouTube Studio Google Chrome irra deemee isinitti agarsiisu. Sirriitti itti xiyyeeffadhaa barnoota kana haalaan isin barbaachisa. Nama kamiyyuu profaayilii irra tuquudhaan YouTube Studio irra qabee duplicate godhu. So salphaadhumatti gara YouTube Studio Google Chrome seenaa jechuudha. YouTube Studio Google Chrome irra yeroo tokko erga seentanii booda waan feetan searchii gochuudhaan bookmarkii fayyadamuu dandeessu. Amma haala kanaan nuuf banee jira. Yeroo tokko qofa irra seentu. Sanaan booda maal gootu? Tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan tuqaa sadan gubbaa jiru tuqxanii bookmarkii itti galchitu. Yeroo tuqaa sadan tuqxan staariin kun as jirti. Staarii kanarra tuqattu. Staarii kanarra tuqtu jechuudha bookmarkii itti galchuudhaaf. Kana jechuun staarii gubbaa sana yeroo tuqxan ka daalachaa'ee jiru kun biluu ta'a. Staarii kanarra tuqannaa jechuudha yeroo tokko. Staariitti yeroo tuqxan haala kanaan dhufee bookmark saved isiniin jedha. Tuqaa sadan gubbaa yeroo deebiftanii tuqxan ka duraan daalachaa'ee jiru amma biluu ta'ee jira. Kanaan booda bookmarkii keessaa fayyadamna malee YouTube banuu yookaan immoo desktop site gochuu nun barbaachisu jechuudha. Chrome irra haa deemnu. Chrome irra yeroo deemtan tuqaa sadan gubbaadhuma jiru tuquudhaan salphaadhumatti tuqaa sadan gubbaa jiru tuqxanii bookmark wanti jedhu kun as jira. Bookmarkii kana irra tuqxu. Bookmarkii irra yeroo tuqxan YouTube Studio Google Chrome sun achuma jira. Yeroo mara bookmarkii mara tuqxanii YouTube Studio gubbaa tuqattu. Yoo haala kanaan fiduu dide sadan jalaa argattu yookaan immoo duubatti deebitu. Channel dashboard jedhee as jira. Channel dashboard kana yeroo tuqxan eessa isin geessa? YouTube Studio Google Chrome irra kallattiidhumaan isin geessa. Maaliif bookmarkii itti galfattaniitu. Kanaan booda irra deddeebitanii searchii gochuu isin hin barbaachisu jechuudha. Tuqaadhuma sadan tuqxaniituma bookmarkii tuqxu. Kallattiidhuma isa isin geessa YouTube Studio Google Chrome irra isin geessa. Viidiyoo maxxansuu barbaannaan seetingii tokko sirreessuu barbaannaan salphaadhumatti asirraa sirreessitu jechuudha. Ammallee duubatti deebi'u. Ida'uu kana tuqadhee duubatti deebi'ee AdSense immoo searchii haa goonu ammallee Chromeedhuma kanarra seenuudhaan
AdSense yeroo mara irra seenuu isinirraa hin eegamu. Gubbaadhuma kana irratti yeroodhuma tokko qofa adsense.com jettaniituma sarchii godhattu. Guyyaa guyyaan adsense.com jechuun isinirraa hin eegamu jechuudha. adsense.com erga barreeffatanii booda sarchiidhuma gootu. Sanaan booda fuula barbaadan bookmarkii irratti galfattu. Goo jedhee sarchii yaa godhu. Yeroo tokko qofa irra seentu jechuudha. AdSense irra guyyaa guyyaadhaan akkasitti sarchii gochuun isinirraa hin eegamu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Waan feetan sarchii gootanii bookmarkii itti galfattu gara fuulduraatti wanni sun isin barbaachisa taanaan. Kanaafu na jalaa badee duraan argadheen ture amma na jalaa badee wanni jedhu hin jiru jechuudha. AdSense irra ergan seenee fuula payment irra haadhequ kana dura barsiiseera waan ta'eef akkasitti payment irra dhayitu inni jedhu barbaachisaa waan natti hin fakkaatu maaliif duraan irra deddeebi'ee agarsiiseera. Erga fuula payment fuula irraa maallaqa ilaallannu irra dhayinee booda maal goona tuqaa sadan gubbaa jiru tuqanna. Tuqaa sadan gubbaa jiru. Tuqaa sadan gubbaa jiru tuquudhaan yeroodhuma tokko qofa maal goona bookmarkii itti galchinaa jechuudha. Istaarii kana tuqanna. Tuqaa sadan amma yoo deebineettu hine istaariin sun biluu ta'ee jira. Yeroo mara akkuma sanatti ta'a. Irra deddeebinee tuquun hin barbaachisu. Fuula barbaanne yeroo tokko tuquudhaan akkasitti itti galfannaa jechuudha. Biluu taatee jirti. Keessaa habaanu kiroomii keessaa yoo barbaachisaa ta'e amma kiroomii keessaa baane kiroomii itti deebinaa jechuudha. Sanduuqa gubbaa tuquudhaan yookaan immoo ida'uu tuquudhaan yookaan mallattoo hoomii tuquudhumaan salphaatti keessaa baana. Itti galee jira amma. Asirraayis bookmarkii tuqnee ilaaluu dandeenya. Daawunloodii jara kan jiru jechuudha. Bookmark kan jedhu tuqnee seenuu dandeenya yookaan immoo mallattoo hoomii tuqnee keessaa baanu. Yeroo asirra seennu sarchii gochuun hin barbaachisu tuqaa sadan gubbaa tuqneetuma eessa deemna bookmark irra deemnaa jechuudha. Bookmark kan jedhu irra tuqanna. Bookmark irra yeroo seentan fuulli AdSense sun payment info jedhee dhufee as ta'a. Payment info kanarra tuquudhumaan kallattiidhumaan gara AdSense gara irraa maallaqa ilaallannu yeroo barbaannetti dhufnee haala kanaan irra seennee ilaallaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaadhaan adsense.com jedha AdSense irra seenu hin barbaachisu jechuudha. Kallattiidhumaan achi isin geessa waan ta'eef. Ammallee AdSense dhuma kana fuula payment yookaan immoo fuula verification irra tuquudhaan bakka siraa pinii itti guuttan verification irra tuquudhaan isallee yoo barbaadan maal gootu tuqaa sadan gubbaa tuqxaniituma mallattoo istaarii sana tuqxu. Isa kanas itti galfattu jechuudha. Waan isin barbaachisu mara sarchii gootaniituma bookmarkii itti galfattu. Tuqaa sadan tuqxu istaarii kana tuquudhumaan bookmarkii itti galfattu jechuudha. Hoomii tuqnee yookaan mallattoo kan tuqnee keessaa habaanu sanaan booda kiroomii irra yeroo seentan tuqaa sadan gubbaa tuquudhumaan eessaa argattu bookmarkii irra seentu jechuudha. Bookmarks ka jedhu kun ni jira. Bookmarks kana jedhu kanarra seenuudhumaan verification check ka jedhu kun dhufee asitti dabalame. Isumarra tuquudhumaan salphaatti eessa deemtu gara bakka pinii itti guuttattanis seentu jechuudha. Ammallee fuuluma kanarra dhaabattanii YouTube Studio Google Chrome irra deemuu barbaadnan tuqaadhuma sadan gubbaa tuqxanii maal gootu bookmarkii tuqattu. Bakka barbaadan dhaabattanii bookmarks ka jedhu kun ni jira. Bookmarks ka jedhu kana yeroo tuqattan channel dashboard ka jedhu YouTube Studio ni jira. Isarra tuquudhaan salphaadhumatti asumarra gara YouTube Studio Google Chrome irras deemuu dandeessu jechuudha. Yeroo tokko save godhattaniitu waan ta'eef. Kanaafuu steppiin isaa baay'ee salphaadha. Waan feetan sarchii gootanii fuula barbaadan irra seentanii mallattoo istaarii tuquudhaan bookmarkii irra galfattanii bookmarkii keessaa yeroo barbaadanitti argachuu itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.